kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun barkoo miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaadha. Akka wal biraan gaadha akka guutuu godhaadha. Gama hundaanuu deeggarsa isin jenna. Arraaf ajandaan qabannee dhiyaannee dhimma dhiyeenya kana hareetti lafa kaatee deemu jiru. Ajandaa waa'ee ajjechaa moodelistii Qananii Addunyaati. Qaadhima Andu'aalam Gosaa turte walumaan jiraachaa turanii waa'ee ajjechaa isirratti abbootiin gadaa Andu'aalam abbootii gadaa ergee maatii wajjii waliin araarsaadhaa dhiiga isiitan immoo ogumaan irraa baasaadhaa jedhee ergee warraa wajjiin manguddoon abbootiin gadaa warraa wajjii wal qunnamanii waan kana dubbannee finneetii Andu'aalam gartee waan kana dhiigni sirra jira gumaa kafalu mucaa kana akka gartee maatii hariiroo dura waliin qabdan walitti deebi'aadha akkasii waliin deemaadha. Isaas immoo irbuu na'inee akkasitti irbuu walii seennee araara buufnee wajjin jiraannaa jedhaniiti erganii jeetii ajandaan deemaa ture. San irratti BBC illee abbaa isii dubbisee jira abbaa Qananii obbo Addunyaa. Inni illee gama miidiyaa hawaasaa TikTok Qananiitii irratti maxxansee jira. Haasawaa waan sanatti deebisaa kanneen Andu'aalam Samboodaas bee haasawaa godhee jechuudha. Haasawaa isaa san keessatti wantoota inni kaasee wantoota gaafii isa kaasee duuka kaasee dipireeshinii keessa yoo takkaan gartee guhaafnu dipireeshinii keessa jiraachuu maltii micoon tunii dipireeshinii kun ammoo sababa hojii dhabuudhaan mana keessa ta'uu malaa jeetiin hojii banee fi Samboodaas irraa dhaabbachuu hin dandeenye jee. Haasawaa dheeraa godhee haasawaa san keessatti galgala silaa gartee isiin ajjeefamtu san mana kilaasii kophaa seentee bakka maashina gartee huccuutti miceen biratti laargoo dhugaa turte. Eeguma wajjin teenyee nagaa hojjetaa jirru oolmaan akkam turee jeeguun gaafiitti kaasu naamanuu qabdaa jettee akkanuma akkaatee deemtee jenni akka inni jeetti. Naamanuu qabdan isra dhufte. Isumaa jee kana nuti immoo bira hin jirru naamanuu qabdaa jettee kaatee deemtee yookaan shakkee xiqqoo dhaabbadhee jala gabba'u kilaasii keessa teessee laargoo dhuguu jirti. Laargoo harkaa fuudheetiin ol deebi'ee akkana jee dubbate. Akkana jechuun gaa wanni isin agarsiiftu ilmi namaa hundinuu namuutu nama obboleettii qaba. Dubartiin yookaan obboleettii teetii yookaan haadha teetii yookaan intala teetii yookaan ammoo haadha manaa keetiitii. Namni dubartiidhaa wajjin dubartiidhaa dhalatee dubartii irraa dhalaa dubartii wajjin dhalatee ilmoo dubartiidhaa dhalaa dubartii bifa kanaan haqa isii dho'isuu yaaluun waan ta'umte jechuudha. Haayini isee akkamiin dhokachuu jira waan jiru laaluu qabna. Abbootiin gadaa abbaan Qananii akka jedhetti abbootiin gadaa isuma baasuuf Andu'aalam bilisa godhuudhaaf tattaaffii godhu jiran malee abbootiin gadaa haqa baasuudhaaf tattaaffii godhatu hin jiranii jee. Kun mul'ata kun maaliif jennaan jalqaba gaafa micoon san ajjeefamtu san abbootiin gadaa tuun maaliif akka kana baasuudhaaf ragaalee jiran hunda mana murtiitti hin dhiyeessin. Haasawaa taasisa keessatti Andu'aalam waan jee obboleessi Qananii xiqqaan Liiban san dura quba qabaa dhimma kana nu wajjin turee jira yeroo tokko lubbuu sii oolchinee waan kana yaalteetii quba qabaa jee. Eeganni quba qabaa jee mucaa maqaa deebooda mucaan as ba'ee haasawaa godhee jechuudha afaan Amaaraatiin. Haasawaa isaa keessatti mucaan ragaa qabatamaa tokkoon osoo inni mana san jiru Andu'aalam afaan bariisaadhaa ganama halkan bariisaa galee micoo san cinqaa akka ture walolaa akka turan tumaa akka ture. Footoo silkii si keessattuu kan hidhiinsii madaadhaa kan fuulesii sosolloqaa qabu kan hidhiinsii dhiiga qabu kan tumichaa kan reebichaa hedduu as baasee jechuun mucaan guyyaa wajjin guyyaa san gaafanni ture jechuudha. Isaatu afeeree mucaa kana dubbachuu mucaan kun gammaan dubbanne waan ajaa'ibsiisu ta'u. Andu'aalamiituu ni jiraa libanillee quba qabaa jennaani mucaan as ba'ee dubbate. Wanta akka waan balleessan qabu mucaan afaan Amaaraatiin dubbatee takkatti waa hunda waan ta'e adda baase. Wanni waan sanirraa haasa'u mucaarraa hubatanii hedduu mucoon tura rakkachaa akka turte. Guyyuu yeroo galeerraa mucoo akka rakkisaa ture. Guyyaa tokko guyyaa dhiisee akkasitti tumisan fakkeenyaaf inni gaafatee jee mucaan suuraa takka bilbila keessa agarsiisee suuraan tun teetii jee gaafatee ture.
tiyyaa miti shuguxiitti qabatee ji'addasitti shuguxii qabatee suuraan tun teetii moo jee gaafatee tiyyaa miti jetteeni obboleettii isaa gaafatee teessitii miti jetteeni akkasitti cinquu turee je samboota shuguxii isii irraa achi garagalchee dhaabadha'ee je imagine faayaaf immoo boonaaf immoo shuguxiin tun tagartee dabaaleesiiti immoo wanti inni dheefu maali walitti nyaachifatee itti qabatee foo maali isi qabate yoo dhiisuu hin danda'u maaliif dhahu hangam takka akka mucoon toora koo keessa turte arkuu laaftuudha jechuudha. Kan Andu'aalemis ni beeka lubbuu qabanninis ilma namaati namni hundinuu ni beeka jechuudha. Mucaa kana inni eega dubbisee booda mucaan sirriitti haasawe. Haasawu mucaa kana namoonni adda addaa akka adda addaatti hiikan. Kiyyaan tokko dhumaatu mucaan maaliif afaan Amaaraatiin haasawaa jeetti afaan simbirrootiin haasawee jee haasawe. Haasawu san keessa waan biraatu dubbatee qaba. Lubbuu namaa qaalii lubbuun namaa tafeeti haqa malee karaa malee tabaatu nama miidhuu qabdi nama dhagahamuu qabdi ilma namaa hundatti nama lubbuu qaba waan ta'eef jechuudha. Micoon sun haqa malee ajjeefamtee hinisii dhokachuu hin qabu dhiinisii dhokachuu hin qabu akka Oromoo tokkotti aadaa qabna safuu qabna sirna gumaa qabna jennee yeroo biraa haasawan Oromoon yeroo kami kun yeroo nama qabaataa yeroo nama aangoo qabu hin dalaydu yeroo nama beekamaadhaan dalaydu. Namas den kanatti yeroo jenne aadaa fi safuun baanan sirni baanan faayidaan qabu jechuun nu hamiskiina qofa yoo ta'e. Kanarraa wanti nama mul'atu haasawni sun kanuma Andu'aalam godhe sun haasawa an akkan ifit yaalaatti haasawa ragaa isattu. Haasawa micoo akka inni miidhee jiru akka isin ifajjeeftuuf yoo ifajjeeftallee jechuudha akka isin ifajjeeftuuf dirqamaan lubbuu dhiibatee micoo akka ifajjeeftu godhe jechuudha. Galgala san fakkeenyaaf bakka sagantaa godhachuudhaaf haala ooltee galte yeroo inni gaafii dhiyeessuuf bakka oolmaa gaafii dhiyeessuuf naamanu qabdaa jetteeti haatee na bira deemtee jiru. Maal shakkeeti naamanu qabdeettiin gaafumsaarraa jechuun inni haasawa isaarraa ragaa hedduu godhachuu dandeenya jechuudha. Namuu tuura ta'ee baadha geeffadhaa. Dipireeshinii qabdee hajuusu maaltu mucoo rakkisee dipireeshinii keessa naqee hajuu hojii fi maal osoo hin ta'in mucoon nama barate nama barumsatti illee cimaati nama beekamtii qabu nama jabdu nama dalagatu garuu ganamuu hogguu galee micoo rakkisaa turuu isaati jechuudha. Kana ragaa obboleessi qaamaan kan jiruutu ragaa dookumentii galtee footoo kan dandee garee himee jechuudha. Kabira mucaan haasawa godhe keessatti Andu'aalam wayi fayyadamaa jee waan san hin beekne waan san bira godhuu ni qaanfatee moojeetiin dhiisee deemee jee waan san irra deebi'aa dhaggeeffadhaa. Naan gallee akkasitti yoo gartee wanni akkasii sun waan gartee qoricha faa taatee waan biraa taatee waan balaarra nama buusee jechuudha daranuu waan saniitu isaas waan biraa keessa naqaa jechuudha wanni akkas godhe. Haqa micoo tanaa barbaadu keessatti jalqaba akka micoon duuteen haqa si dhoysuudhaaf namoonni beekamtii qaban kagartee Andu'aalam dhiyaatan ifajjeefteedhaan ajendaa miidiyaa hawaasaa kana dhibbisaa turan ifajjeeftee jedhanii ifiif dura labsanii. Samboo xiqqoo dhaabbatanii yaadannoo isii irratti akka nettee barreessitee turte yaadannoo sun poolisiin harkatee ifajjeeftee akkasuma mana murtiittis bilisa jeegal akkasii jechuudha laaftumatti lubbuu namaa. Wanni akkanaa kun sirni tun yoo akkana ta'e hayni yoo akkana ta'e wanni takka wani abbootii gadaa namoota gartee qaamolee seeraarraa wanni eeggatan takka jirtu jechuudha. Beekamaan ha beekamtii qabu qabaataan qabeenya qabu aangawaan aangoo qabu waan fedhe dalaguu danda'a jechuudha. Dhiiga abbaa fedhe dho'isuu qabatetti. San keessa hedduu gartee amma eeguma haasawa mucaan godhee booda Fayyisaa Leellisaa isa kana sila nama arraba malee kanuma arrabsuun qaceellootti gartee haqaati nama sila sirriitti arrabsamuu qabu garuu isa arrabsuun namootuma biraa haa gartee arraba isaan jaan kana qabu daran arrabsuu waan taate jecha isa arrabsuu nu barbaachisu. Maal jee akka nama gartee dubartiiraan dhalatini dubartii wajjin dhalatini nama ilmoo dubartii hin qabne nama obboleettii hin qabnetti diinummaan inni qabu baga ajjeefame san kaduu san baga Andu'aalam ta'ini je
barreeffama isaa barreessee barreeffamaan jirti barreeffama irra laala. Bagaan Andu'aalam hin ta'inii ajjeefame sun. Mee yaadamee ilaalame. Dubartiidhaaf bakka inni qabu laala mucaan. Namichi kun faarsee bulaadha gartee nama mootummaa gartee nama arrabsuu fi waa hunda nama sila gartee waa beeku nama jajjabaa hunda arrabsuu malee nama fi gartee waan biraa takka wanti jiru miti faarsee tun bulaa amma baala gizeedha. Saniif wanti inni ilaalchi dubartii qabu icha keessa ilaaluu hedduu nama gaddisiisa ilaalcha akkasii qabaachuu. Mucaa shimalaan hammoo afaan shimbiraatiin haasa'u shimalaan jala bu'uudha je. Maal jechuu sodaachisa kun shimalaa fi maal hin jee mucaa sodaachisa mucaa maatiin sodaachisu jiran jechuu. Maatiin kun hangammaa cunqurfamee sodaachifamee taa'u jira. Mucaa xiqqaa kanallee sodaachisaa jechuu Fayyisaa Leellisaa. Mucaa hiriyaa ilmoo isaa jechuu hiriyaa ilmoo Fayyisaadha. Mucaa kanallee sodaachisa jechuu shimalaan jee. Namni hayni haa bahu hayni bahuu qaba jaamoo gama tokko dhaabbateeti baga kaduu Andu'aalam hin ta'in jaa. Qoy maal dhimma taate dhiirummaa fi dubartummaadhaan immoo moo Andu'aalam fira Fayyisaa ta'e miicoon qananiin tun diina Fayyisaa taateeti. Ilaalcha akka malee ta'e ilaalcha summaawaa. Hin ajjeefamne egaa jaan hin ajjeefamne yoo ragaa qabaatte fidii jee. Ragaan qabatamaa kan mucaan suuraa hundaa wajjin gabbaasuun maal sanii ciman ragaan barbaadan. Andu'aalam wanni ammaas gabbeef hojiitti hin deebine aartiitti hin deebine sila akka isaaniitiin torbaan takka gadda san jedhanii torbaan takkatti gabbehee sirba baasuu barbaada. Bashannanuu barbaada. Kilabii deemuu barbaada. Konsertii adda addaa qopheessuu barbaada. Du'eessisan irratti. Sigaltee waan takka takka qabatamaan sirrii ilaalamuu qabdu. Albama isaa agartee osoo mucoon ajjeefamee dura baase keessatti si dhiisuu caalaa jee sirba sana. Walloonsa akkas jetti. Si dhiisuu caalaa. Si dhiisuu caalaa. Manni murtii biyya teenyaa kun yoo mana murtii haqaa ta'e namni obboleettii qabu, haadha qabu, intala qabu, jaartii qabu, kan dhalarraa dhalate albama sanii ilaaluu qabu. Wanni kun wal qabata. Kayyaaba wal qabata. Micootan rakkummaan isii rakkisee hanga gartee yeroo amma duraatis tarkaanfii akkasii fudhattee turtee je maal irraa kaatee fudhatte tarkaanfii akkasii micoon tun hoggaanni shakkee footoon tun teetii jee harkisu. Micoon tun nama moodelisti nama hundaa wajjin wal dhiyaatu. Micootan hogguu gartee suuraadhaaf yookaan akka adda addaatiin odeeffannoo gurgurate jechuun shakkiidhaan dhufee lubbuu dhiibatee micoon tun maal godhuu dandeessi. Wanni kun dhaluma hundaa'uu fakkeenya taati. Baalagizeen Finfinnee keessa jirtu tun halkan bakka cafaraa bultii achi guugalte immoo dubartii akka gartee meeshaa laalti. Achitti illee akkuma meeshaa laalti guugaltee akka meeshaa laalti. Kana namni hundi ni beeka. Irra walii galanii akka gartee dubartiin meeshaa irra jedhanii laaftuu ilaalan fakkaatti malee. Kanaaf haqa dubartiidha. Dubartiin arraan tana haqa micoo tanaan dubbanne hayni miidhaan akka micoo tanarra ga'ee isiirras ga'uuf ta'a. Dubartoonni dubbachuu qaban addatti. Namni obboleettii qabu addatti dubbachuu qaba. Yookaan obboleettii isaa roonii kanaatu nu geessi. Namni haadha qabus, namni intala qabus, namni jaartii qabus dubbachuu qaba. Haqa micoo tanaa. Akkamitti namni akka laaftuu ilaalee taduuta silaa'uu duute haafe sirbatti nu haafuuf ja'a namni ilmi namaa lubbuu namaatti bar micoon duute tun. Waan akkanaa kanarratti wal jajjabeessuun wal deeggaruun tanaa miti jechuudha. Beekamtiinsaa, dandeettiinsaa qabeenyisaa isaa waa godhu. Yoo gartee inni immoo yakka hojjete akkuma nama kamiittuu yakka saniin adaba isaa harkata malee nama beekamaadha waan ta'e jecha mirga nama ajjeesuu hin qabu abbaan fedheewu. Haqa kana baasuu keessatti Andu'aalam Taajuu Shurrubbee amma dura
haadha mana isaa akkuma haadha mana isaa ajjeesee ture. Gurbaan san Taajuun harka if kenne anaatu godhee jee. Dhiirti yoo waan akkasiisan godhan yakkasan matummaan siituu gartee yakkasan na hojjetee beeytee harka if kenne jechuudha. Yoo waan akkasiisan godhuu baatellee inni kun haqa kanaa jecha dhugaa jirtu himee yoo adabbii taate Andu'aalam ajjeesa yoo gartee isee ajjeesellee yoo isee ajjeesellee Andu'aalam murtii ajjechaatti nama muramu hojii hin jiru maatiin sillee akkas hin jiru akkuma aadaa Oromootti yoo ilmoo nama sanii ajjeesellee haa ajjeefamu miti akka sirna gadaatti gumaadhaan dhumuu danda'a. Maaliifi haqa jiru san dhugaa jiru himee yoo inni harka isaatiin ajjeesuu baatellee miidhaa isii irraan ga'e abbaan isii waa'ee fooqirraa darbamtee jechuudha. Micoon yeroo san madaa yookaan ammoo solloqaa yookaan dhiiga adda addaan qabdu namni fooqi shanaffaarraa kufee immoo adda faca'a. Fooqi shanaffaarraa kuftee xiqqishuma korrootamtee jedhe. Wanto fakkaatumte jechuudha. Kanaaf waan ta'e san ifatti takka takkatti himee inni. Isi laargoo dhugu jirtu laargoo irraa fuudhee kaa'ee borodda baana jeeni biraa maaliif deemu? Fuudhee isii haakamatti hin deemu laargoon tun waan badaadha sun miidhama ajjeesa. Haakamatti hin deemu qabee dhorkee immoo yookaan waan san biraa fuudhee isii fuudhee mana kaanitti hin deebisu achi akkasii dhiisee maa biraa deemu. Miira namummaatu hin jirre jechuudha. Wanni kun isa saaxilee hedduu haasofnummaa isaa kun silaasoo baatee irra wayya garuu hayni afaan qaba funyaan dubbata haasawoo isaa san keessaa rabbiin haqa baase. Haqa kana dho'isuuf lakkuma tattaafataniin hayni immoo ba'u jira. Osoo hin beekin kaasa'uu fi akka fayyisaa kun kaasa'uunis amma haqa san gartee dhugaan jirtu akka waan biraa taate baga hoduu isan ta'in iyyee dhugaa dubbata jechuudha. Kanaaf namni hundinuu mucaa wani dorsuuf hin jirtu mucaan afaan fedheen dubbachuu danda'a afaan fedheen afaan amaaratiin afaan uummanni Itoophiyaa guutuu dhaga'u afaan amaaraatti yoo haasee mucaan badii kan qabu namni biraa afaan Oromootti jiru yookaan mucaan afaan Oromootti irra deebi'uu danda'a. Eefiifuu mana keessatti afaan amaaraa haasawan kijibduun akka nama afaan hiikuu qabuutti afaan shimbirootti nutti haasa'u jaa wal beeyna nuti isaan beeyna afaan Oromoo kam haasawan uummata akka tokko afaan akka tokkoo sana haasawaati akka nama afaan Oromoo haasa'utti eefiifuu wal beeynaa mi afaan Oromoo kam haasa'u jiran. Haqa micoo dho'isuudha jecha garuu haqa afaan Oromoo dubbatama inni qabsaawaa ta'a qabsaawaa afaan Oromoo malee dubbanne. Beekalu waan kana hedduu wanni hedduun badde. Afaan Oromootti quuqamuudha moo nama Oromootti quuqamuu dursa. Meeqam dursa. Afaan Oromoo kana Oromoon duutuuf yoon quuqamne afaan kun eenyu dubbata eenyu fayyada. Beeylada akkanaa kan miilayyaa doqonaa jira jechuudha. Dhiifama jecha kana fayyadamuudha. Kanaaf waan akkanaa tana namni oguu dubbatu oguu godhu gamaa gama ilaalee gulu qaba jechuudha. Fayyisaan ilmoo qaba. Namni haadha qabu jaartii qabu. Amma jaartiin isaa haati manaa isaa akkami isaa hojii galti nama akkana jiru wajjin. Mee inni kun nama akkami? Nama gartee haadha mana isaa akkana goone moo nama akkami inni kun? Waan kanaa olii godhuu danda'a jechuudha haadha mana isaatu. Nama gartee dubartii akka namaatti beekumte jechuudha. Namaa gadi beeka. Nama akkanaa kana namoota hedduu jira namoota hedduu dubbate namoota waan ta'an dubbate hedduu jira kan inni nu beeku kan argee Facebook irratti jechuudha. Namni kabaja lubbuu namaatiif haqa namaa tokko Andu'aalam haqa malee haa miidhamuchaa hin jiru nuti. Dhugaa jirtu haa baatudha malee. Andu'aalam bilisa yoo ta'e bilisa ta'uusaa inni waan haasa'eef bilisa hin ta'u Andu'aalam. Ragaa jiru hunda footoo san hunda eenyu guyyaa tume eenyu tume. Jaartii isaati isaa hojii jirti kan nama isaati. Eenyutu dhidhiisee fuula san tumee Andu'aalam maaliif tumee yoo namni biraa tumee illee muka mucaan bira jira ragaadha. Andu'aalamitti mucaan bira jira jee. Mucaan Andu'aalamitti tumee jee. Haqa kana jechuun wanni ba'uu qabu. Waan hin miidheen qabu jaa Andu'aalam. Akkam waan miidheen qabne. Osoo tumee jiru galgaluma sanuu wanni itti mana kaan isa baatee mana kaan dheeyitee maali? Kanaaf waan hunda wal ilaalanii tartiiba godhuun dirqama waan hunda haqa barbaaduudhaaf namni ragaa qabatamaa qabatee abbootiin gadaatis yoo gartee dhiinni kun harka isaa irra jiraate haqa san harkanii
akka gartee sirna gadaatti gumaadhaan sirna gumaatiin irraa fituu danda'anii jechuudha Andu'aalem irraa. Yoo akkas ta'uu baatte immoo Andu'aalemni jeefnee jira abbootiin gadaa dubbatanii. Akkamitti beekan isaan? Ajaa'iba bara. Haa qoratamuu wanni kun ragaan haa barbaadamuu jechuu osoo qabanii akkuma gartee qaamni seeraa waliin dhiyeessanitti akka poolisii waliin dhooyitee gartee ni beekna waan jiru. Finna keessa maallaqni waan godhu beekamtii waan gootu aangoo waan gootu lubbuu namaa namni wayitti jaabu hin jiru. Akkuma isaan jensanitti abbootiin gadaatis abbootii gadaati moo abbootii garaatu wajjin beeknu. Hedduun abbootii garaati garuu bu'aa garu. Abbootii gadaa jedhanii tartiiba sirna gadaatiinis isaan filatamne warra abbootii garaati. Isaanis haqa kana dho'isuudha jecha Andu'aalem ajjeefne maaliif beekan isaan Andu'aalem ajjeefne biran jiran isaanii Andu'aalem ajjeefne waan ajjeefne kanaafuu dabalata gartee namuu gamaa gamanaan laalee qaamni seeraallee qorannoon gaafas godhan san gahaa miti ragaalee mucaan amma gabbaasa kana fayyadamee abbaan alangaa himannaa haareetti banuu qabaa haareetti himannaa banuu qaba malee akkasitti irra dibee dhiisuun hin taatu. Tana qaamoleen seeraatis namni hundinuu ilma namaatti jechuudha. Koromootis qaanyiidha. Qaanyii tana immoo waliin akka qaanyiin xumuratti nafni godhuu qaba jechuudha namni hundinuu. Miidiyaa hawaasaa irratti namoota dubbachuu jira dubbachuun dirqama jechuudha. Maaliif namoonni Amaaraa dubbataniif haqa isii dho'isuu barbaadan jiraan tokko. Amaaraa fi namoonni afaan biraa dubbatan waan haqa isii dubbatanii jecha Andu'aalem duulanii artistii keenya duulanii hayni si dhoqachuu qaba jedhanii yaadan. Hin jirtu wanni akkasii. Namni haqa dubbatu abbaa fedhe haa ta'u haqa dubbatu. Maal rakkoon nama jibbuurra. Haqa dho'isuu jibbi malee nama jibbin. Kanaaf dhiiga isii rabbiin haa baasu haqa isii rabbiin haa baasu. Ammoo namni waan jiruuf waan godhuun laallatee godhuun dirqama laallatee jechuun dirqama. Maatiin tun kophaadha jettanii aangoon qabdu beekamtiin qabdu qabeenya qabdu jedhanii duullitti deemu kun sagalee isaanii ukkaamsuun deemu kun isinis dhaabbatee osoo hin bullee osoo hin turre arruma isin irra qaba jechuudha warri waan kana dho'isu deemu. Warri haqa namaa dhiiga namaa dho'isan jechuun dhiiga keessanii dhokata. Takkii tana beekaa. Akkana har'aaf waan kana irratti yoo dubbanne viidiyoo obboleessaa isinii keenya afaan Amaaraatiin waan amma asii tana miidhaa ishee dhagee guyyaadhaan adda baasee takka takkatti himee dhaggeeffadhaadha. Har'aaf sumarratti goolabna hedduu galatooma.